Nakaba tofta kaba sagale samal dadaba Nakaba tofta kaba sagale samal dadaba Nakaba anko kaba sagale samal dadaba Nakaba anko kaba sagale samal dadaba Yesu se farsundi ke eenyudha isarraa dhuftee waaqayyo maalchi godhe waa'ee maalii dhugaa baata? Tole waan dhumaa dura waaqayyo isa guyyaa irraa kana naaf kennee fuula saba waaqayyoo fuula waaqayyoo dhaabadhee akkan dhugaa ba'u na taasise sabni jirtan waaqayyoon naa galateeffadhaa. Haleluuyaa waaqayyo waan baay'eedha kan inni naaf godhe gochaa guddaadha. Sana dura maqaan koo Daraartuu Darajjeen jedhama. Bakki dhalootaa koo godina Wallagga Bahaa Giddaa Ayyaanaati. Amma garuu kan hin dhufe bulchiisa magaalaa Sandaafaa bakkeerraati jechuudha. Barnootaafidha gara lafa kanaa kan hin dhufe. Bara darbee 2016 jechuudha. Dhuma waggaa irratti guyyaan boruusaa qaammee tokkodha kan inni ture. Guyyaa irraa immoo 30 jechuudha. Bultii 30 ji'a 12 bara 2016 jechuudha iddoo kana kan hin dhufe. Ijoollee hiriyootuma gibbii wajjin gallutu na fide lafa kana dhufeen beekuun tureyyuudha sana dura. Gaafa sana dhufnee asitti kadhannaan ta'ee namni waaqayyoo zayitiidhaan nama hundumaafuu kadhachaa turanii. Nuuf kadhatanii deebi'amee sagalee raajiitiin jechuudha kan isaan na waamani asitti jechuudha. Waggaa 2012dha kan inni hojiitti ba'ee yeroo sanarraa kaasee jireenya mana lamaadha kan jiraachaa turre abbaa manaa koduukaarra bakka garaagaraadha. Ani godina Shawaa Lixaadha kan inni ture. Inni bakka namarraa dhufe kanadha kan inni jiraatu jechuudha. Kanarraa kan ka'e waggaa kana hundumaa jireenya iddoo lamatti kan nuti jiraannu baay'ee haalli rakkisaadha. Bakka hin jiraadhu sun immoo sanuu rakkoo nageenyaatiin wal qabatee haala baay'ee sodaachisaa keessadha kan hin jiru. Kanuma keessaa immoo waaqayyoon nan kadhadhaa ergaan illee yeroo baay'ee deddeebi'ee numanatti dubbatama. Garuu naaf hin raawwanne jechuudha xiqqaate waggaa 5dha jechuudha sana dura kanan ture. Kanaa wal qabatee jechuudha waldaas nan deema naa kadhatama natti dubbatama garuu waan naaf raawwatame dargine ture. Bara darbegaa kuman jedhe guyyaan jedhe kana lafa kana nan dhufee jechuudha gaafa lafa kana dhufee jireenya baay'ee abdii kutate keessa jirtaa jedhaniitu na kaasanii natti dubbatan jechuudha. Dhugumadha jijjiirraadhaan kan wal qabatee baay'ee gaaffii gurguddaan qaba. Abdii kuteellee dhiiseera jechuudha 2015 daa'ima godhadhe 2016 sana keessa akka carraa ta'e jijjiirraa nuunaaf hojjetamee ture yeroo 2016 jechuudha. Garuu gaafa jijjiirraachi xalayaa fudhadhee godina Shawaa Lixaa geeffadhu isaan hin ta'u gonkumaa yeroon kun yeroo jijjiirraas miti siif hin hojjetamu naan jedhe daa'ima baadheen naqee lakki daa'ima baachuu dhiistee utuu guyyaa 100 dhufteeyyuu wanti siif hojjetamu hin jiru naan jedhanii na galchanii baay'ee nan boo'ee abdii kutadhee bakka nu waaqayyo dubbatu raawwatamu siidha miti jedhee kadhachuu baay'inaan dhiise jechuudha 2016 baay'ee jireenyi koo jireenya abdii kutatee jireenyuma kadhannaarraa fagaatiin jiraachaa ture jechuudha. Keessa jiraadhullee waan hunda natti dubbataniiru jechuudha. Tokko keessaa tokko ta'a jedhanii dubbataniiru akkuma asii barnoota xumurreeni fulbaana ol deebinee jechuudha gara magaala Sandaafaadha kan nuti jiraannu waan ta'eef achitti deebinee barnoota irras waan turreef yeroon xiqqoo ishee gaappi gooneetumadha kan deemnu naannoo bultii 10 boodadha kan hin deeme jechuudha Shawaa Lixaatti hojiidhaaf akkuma dhaqeen fulbaana sana keessa torbee lamayyuu ta'u yeroon hojii dhumachuu ga'eera waan ta'eef jechuudha dhaqee hojii nan jalqabee torbee lamayyuu hojjenne gaafa onkoloolessa keessa jijjiirraa naaf hojjetan magaala Sandaafaa jechuudha. Achi jijjiirraa sana fuudhee abbaan manaa koo gara godina Shawaa Lixaa deeme jechuudha ofuma isaati. Bilbilli iyyuu bahu ture iddoo sanatti natti iyyuu himne gaafa Sandaafaan sun naaf hojjetanii inni deemu jechuudha natti iyyuu himne ofumaa dhaqee
godina Amboo deemee xumuree xalayaa fidee mana barumsaa kee dhufaan jiraadhee karaatti bilbilee jechuudha. Guyyaa lama moo akkam tureera too bilbilli hin baane. Waaqayyo akkasitti na gargaare. Dhuguma achi Amboo naaf hojjetanii naan fiddee dhufaa jirtaan naan dhuguma dhaanaan jedhe bakka waaqayyo waanuma dubbate raawwachuuf dhagaa malee. Bara darbe na didanii baran akkamitti immoo tole jedhan jedhee baay'ee na ajaa'ibee jechuudha. Erga iddoo kanatti dubbatamee yaadadha jechuudha roonni akkas jedhu sana keessatti. Kana booda akkuma isaan dhufanii xalayaa jijjiirraa fidee aanaa nan galchadhe. Hin turreen bullee gaafuma deeme sana hunduma isaanaa xumuranii gaafa guyyaa lammaffaa daa'ima koo fudhadhee meeshaa koo hunda isaa fudhadhee nan galee jechuudha gara magaala Sandaafaatti. Waaqayyoon naa galateeffadha. Harka keessa walitti hidhaa gooftaa keessanii haleluuyaa galateeffadhaa fi gooftaa. Waaqayyo ergaa kana gaafa lafa kanatti sitti dubbatamu garaagarummaa ammamiitu ture. Ergaan kun sitti dubbatame kan inni si raawwatame immoo garaagarummaa ji'a meeqaa jira? Ji'a baay'eedha moo dafee si raawwate Waaqayyo? Waaqayyo akkuma dubbate dafeedhuma kan inni naa raawwatame ji'a tokko gidduuttidha jechuudha. Mindaa onkoloolessa keessa magaala Sandaafaatidha kan inni yaadde jechuudha. Fulbaana qofan mindaa Shawaa Lixaatiin yaadde. Egaa akkuma nachi ga'een immoo Waaqayyo tokko keessaa tokkodha jedhee dubbateera. Gaafa dhaqu jijjiirra mana barumsaa fageenya irraadha kan kennan xiqqoon deemsisa magaaladha waan ta'eef magaala seenterii otoo hin taane adumsaa isaatii tokko fa'aa kan deemsisutu jira manneen barnootaa aanaa sana jala jiranii jechuudha. Innaa gaafa dhaqnu bakka laayisensiitiinidha waan ta'eef achuma idduma isaa kenninaaf jedhanii jarri mari'atanii manuma barumsaan hojjetu naaf kennanii mana barumsaan hojjetu keessa shiiftiima tokko irra faraqaa tokko wajjin baanee gallee hojjechaa jira. Waaqayyo akkasitti na gargaare. Sabni Waaqayyo isa amma jedhee amma raawwatu memmee gurri keessan kadhatee galata jabaa gooftaadhaaf haleluuyaa. Waaqayyo akkasitti si gargaare amma maatii kee wajjin iddoo tokko jirtu hojiin keessan tokkodha. Wanti si cannaku waan tokko illee hin jiru. Waan tokko hin jiru amma Waaqayyo haala hunduma isaa mijeessee seenaa godhee na haasofsiisee guyyaa galataa naa fide. Waaqayyoon sabni dhaggeeffatan naa galateeffadha. Galateeffadhaa fi haleluuyaa. Toleme Waaqayyo isa si gargaare isa amma jedhee amma si raawwate isa akkaataa kanatti waan dinqisiisaa si godhe kana saba kanaaf waldaa kanaaf ergaa maal qabda? Dhaamsa maalii qabda? Iddoo kanatti gaa akkuma jedhani gaafuma sana dhayyuu kan hin dhufe Waaqayyo dubbatee akkuma dubbate naaf raawwate. Dhuguma humni Waaqayyoo lafa kana jiru iddoo kana jiru humni kadhataa iddoo kana jiru hojii hojjeta. Namoonni kallattii garaagaraatiin ilaalaa jirtan abdii guutuudhaan Waaqayyoon eeggadhaa. Akkasumas immoo gara iddoo kanaa koottaa nama Waaqayyoo kadhachiifadhaa. Humni Waaqayyoo iddoo kana jiru dhuguma dhugaatti qabatamaatti naaf hojjeteera. Kanaaf Waaqayyoon naaf galateeffadhaa. Amantii guutuudhaan immoo Waaqayyoo yoo eeggattan inni naaf ji'a tokkotti raawwate guyyaa tokkotti isin raawwachuu danda'a waan ta'eef sabni hundumtu Waaqayyoon gammachuu garaa guutuudhaan naa galateeffadhaa. Harka keessan reebaa gooftichaaf galata kennaa. Haleluuyaa. Chati sagaleen kiraaraaf weedduu adagamu gaa'eera baaboon daraaree dhaloonni weedduu galataaf walawamu gurri kun kammoo chati sagaleen kiraaraaf weedduu adagamu gaa'eera baaboon daraaree dhaloonni weedduu galataaf walawamu. Galata jiraaye galata jiraa galata jiraaye galata jiraa. Galata jiraaye galata jiraa.